Nagaan nagarra caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakka kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isinidhaaf baay'atu hordoftoota Qiddist YouTube jedhu jalatti kan argamtan obboloota koo afuuraa akkasuma lammiiwwan koo biyya garaagaraa keessa jirtan akkam jirtu mee nagaa keessanidha. Obboleettiin keessan galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u jira nagaa kooti isiniin jechuun jaaladha. Mee akkam isinitti jiramee Wajin Ramadana obboloota koo biyya arabaa keessatti argamtan miilli keessan akkam isinitti jira? Miilli keessan duddi keessan waaqayyo guyyaa qaba isiniin jechuun jaaladha. Waaqayyo guyyaa qaba. Ani garuu Ramadaanni jiraatus jiraachuu baatus anaaf tokkuma jechuudha. Golliin keessa jiru haa ta'uyyuu malee miilli koo jechuudha. Baay'ee na nyaata baay'ee na dhukkuba jechuudha. Kanaafidhaani miilla keessaniif dudda keessan sin gaafadhe isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuu madaamee akkasittiin dhokadheen jira jechuudha. Ma gochuu waan hin dandeenyeef akkasittiin xiqqoo ishii dhokadheen waan hin arge tokko irratti dubbachuu barbaade isiniin jechuun jaaladha. Mee akkam jirtu nagaa keessanidha. Innis taateewwan biyya keenya keessatti ta'amaa jiran jechuudha. Guyyaa kaleessaa viidiyoo tokko ilaalaan ture jechuudha. Obboleessa keenya magaalaa Finfinnee keessatti qorichaan tuqanii jechuudha. Qorichaan tuqanii qabeenya isaarraa saamanii achitti kuffisanii irraa deeman jechuudha. Dhugaa maalidha irraa kan biyya keenya keessatti uumamaa jiru? Biyya keenya keessatti kan uumamaa jiru maalidha? Seexannis amma aangoo qabaachuu jalqabe dhugaa na ajaa'ibe jechuudha. Obboleessa kana magubbaratti sinifaan kaa'aa jechuudha. Viidiyoo isaadha baay'ee namatti dhaga'ama mana kan hin jedhamne jechuudha. Maalumaafiyyuu keessumaayyuu immoo obboloonni ekoo biyya arabaa keessaa gara biyya keessanii galtanii of eeggannoo gochuus hin barbaachisa jechuudha. Of eeggannoo guddaa jechuudha. Wanta akkanaa bara 2013 keessa obboleetti koo quunnamee ture jechuudha. Obboleetti koo quunnamee ture naannoo ishiin jirtu keessatti. Akkasuma sa'aatii 7 gubbaarratti sayyuu ba'umoo hin bahin utuman jechaa jiru anatu ishee erge jechuudha. Mana baankii dhaqi mana dheeni jechuudha. Sana booddee mana barnootaatti dhufteetu sa'aatii 7 gubbaarratti gidduma ishii baate aduun baay'ee jira jettee jechuudha. Yeroo sanatti naannoo ishiin jirtu gaditti jechuudha manni baankii. Sana booda nan deeme jettee buukii harkatti baattee bilbila harkatti baattee jirti. Osuman deemaa jiru jettee dargaggoonni lama natti dhufuu isaanii nan yaadadha jettee sana na cabbatan jette. Sana booddee garuu bakka hin jiru of hin beeku jettee jechuudha. Bakka hin jiru of hin beeku jettee jechuudha. Achi fuudhanii gara daandii ishiin hambuudha waan ta'eef gara daandii waddeessarra nageessan jette. Nageessanii inni natti haasa'u na wajjin nan deema. Garuu calcima isaa wajjin hin deema jette. Achi booda inni tokko nu biraa hafe jette. Inni tokko yeroo nu biraa hafutti lakkaa ishee harkaa maal godhaniiru bilbila ishee fuudhaniiru akkaawuntii ishee harkaa fuudhaniiru jechuudha. Akkaawuntii ishee harkaa fuudhaniiru bilbila ishee maal godhaniiru harkaa fuudhaniiru jechuudha. Achi booda osuma akkasittiin deemu ammas num deemte jechuudha. Isaan wajjin isa tokko wajjin tokko biraa hafeera. Maaliif jennaan ittiin tuqee qorichaadhaan fuudhe jechuudha harkaa. Achi booda gubbaa inni na biratti hafe sun jette maaliif akkas na gootus maaliif akkanas waan hin jedhuun hin qabu tokkollee jette. Sana booda akka poostaa wayii godhe waraqata natti kenne jette. Natti kenne na biraa iddoo isaanitti afaan hin beeku jette jechuudha. Achumaan xiqqoo ishiin taa'e jette. Xiqqoo ishee ergan taa'ee booddee obbaree yeroo obbaruu keessatti mana galee jette jechuudha. Mana galte akkuma mana galte. Sana booda osoo hin buliin osoo hin turin maal godhanii mana baankii dhaqaniitu akkaawuntii ishee sanaan hin haaressanii jechuudha. Dhugaa baay'ee ishee waaqayyoodhaan hin galateeffatte. Ani garuu baay'ee bakka bilbilli sun harkaa fuudhamuu isaatti baay'ee natti dhagahame jechuudha. Ishiin immoo lubbuun ishee ooluudhaaf baay'ee waaqayyoodhaan galateeffatte. Kunillee anaanis illee akka hin galateeffadhu na godheera. Kanaafiyyuu obboloota koo baay'ee biyya keenya keessatti wantoonni ta'aa jiran baay'ee wanta nama jibbisiisu, wanta nama ceebbisu, wanta jireenya namaa tuqudha jechuudha. Ishin baay'ee galateeffatteen maaliif jennaan waan baay'ee jira waan beektaniif jechuudha.
nama ajjeesuun jira, nama qaluun jira, daffaranii gan nama dhiisuun jira, waan baay'eetu jira jechuudha jireenya akkasii keessa jechuudha. Obboleessa kanas caakkaa keessatti kuffisanii dhugaa nama gaddisiisa jechuudha. Akka nama sammuu gadee ta'e jechuudha. Na baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Maaliidhaaf kan kun hojjetamaa jiru biyya keenya keessatti? Dhugaa Waaqayyo gooftaan taa'ifatu malee kana jabeessineetuma kadhachuu qabna dhugaadha. Gaafa obboloota keenyarraa wanti tokko ga'u jechuudha. Osoo na ta'e hojjennee yaaduu qabna jechuudha. Osoo na ta'e hojjennee yaaduu qabna jechuudha. Akkuma na kan keenya sanatti shillaa jennee bira darbuu hin qabnu, ifachuu qabna biyya keenyarraa jechuudha. Na qabeenya inni qabu, birrii inni qabu mulurraa fudhatanii maal godhan gadi gallakkisan jechuudha. Sanas ta'ee kana biyya keenyaa fi Waaqayyoodhaan baay'ee kadhachuutu nu barbaachisa. Warri immoo biyya halaatii galtanii qabeenya qabu, birrii qabu, maal qabu jedhanii wanta isin hordofaniif of eeggannoo guddaa qabaachuu qabdu jechuudha. Yeroo biyya galtan jechuudha uffannaan keessan adda ta'uu qabu. Uffannaan keessan adda ta'uu qabu. Akkasuma caammaadhaan keessan wanti hundumti keessanii adda ta'uu qabu jechuudha. Yeroo kana alka talaa dhufte waan beekaniif jechuudha. Deebisanii si hordofanii maal godhu qabeenya keessa harkaa guuruu jechuudha. Adda ta'uu qabu bakka. Wanta adda nu godhu sammana wanti wanni jiru nuti biyya keenya kan nuti gallu yeroo magaa biyya laatii galama yeroo jedhamu uffannaan keenyaas akkasuma chapstikii garaagaraa akkasuma illee meekaappii garaagaraa jechuudha. Ani illee waaqafaa galatu meekaappii kana dibachuun jaaladhu kuliidhuma kanaaf chapstikii kana malee siniin jechuun jaaladha. Warra akkanatti of eeggachuu qabna uffannaa keenya waan hundumaa keenya iyyuu of eeggachuudhaan gara biyya keenyaa imaluu qabna jechuudha. Sana duwwaa osoo hin taane obboleetti tokkollee jechuudha. Obboleetti tokkollee obboleessi tokko waan inni godhe jechuudha isinitti hima. Maal godha isinitti fakkaate namoota hordofee jechuudha. Garuu hin beekne bajaajiidha jechuudha. Naannoo bajaajiitti taraadha jechuudha. Taraatu kan eegamu. Achi booda taraatoo eeggachaa jiran warri bajaajii inni intalittiin darbuudhaaf jetti jechuudha. Intalittiin bakkee biraa deemuudhaaf jetti bajaajiidhaan waan ta'eef taraa ishee isa qophaa ishee ta'uu hargee maal godhe isinitti fakkaate. Dhugaadha kun seenaa dhugaadha jechuudha isinitti hima. Sana booddee kottu jedheen jechuudha waameen. Sana booda kottu jedheen gaafa inni waamu mucayyooni bajaajii keessa lexxee jechuudha. Bajaajii keessattis wanta akkanaa makiinaa keessattis wanta akkanaa jira jechuudha obboloota koo. Achi booda bajaajii keessa yeroo isheen seentu fuudhee deeme. Fuudhee deemeeti egaa inni maal godhe isinitti fakkaate duraan dursee jechuudha. Harka ishii qabeera. Kottu hedheetu mi'a ishii harka isaan irratti hojjechiifatanii jiru kan sin ajaa'ibu. Harka isaan irra jira wanti ta'e maqaa nama Naasreetu Yesuusiin kan ifatame haa ta'u malee. Harka isaan irra jira harka isaatiin harka ishii tuqee mi'a ishii tuqeera waan ta'eef isheen qaxxiftee wajjin hin deemti. Achi booddee gaafa qaxxiftee wajjin hin deemtu dargaggoonni sadii waan isaan shakkanan hin beeku duuba bu'an jechuudha. Duuba bu'anii gungumaa duuba yeroo isaan bu'anii kunillee anis harkeera jechuudha. Duuba bu'an jechuudha. Duuba yeroo bu'anii baay'ee daandii keessaa jechuudha. Magaalaa keessaa baay'eetu maal godhaa mucayyoo gadi buuse caakkaa keessatti jechuudha. Maal gochuudhaaf daffaruudhaaf. Gaafa bu'an dargaggoonni sadii sun duuba isaa bu'anii wajjiniidhaan yeroo inni caakkaa keessatti mucayyoo ciibsee jechuudha daffaruudhaaf jechuudha. Kun waan nama salphachiisuun qabu waan ta'eef jechuudha. Achi nutis duuba buune jechuudha. Guyyaa gaafsanaa akka carraa ta'ee jechuudha. Mucayyoon wallaaltee namni mucayyoo hiwwama mucayyoon of hin beektu. Sirum mucayyoon of hin beektu jechuudha. Shamarreen sun waan tokkitti of hin beektu. Sana booda yeroo kana qabi yeroo isaan jedhan inni caakka keessa baduudhaaf yeroo jedhan gixxeen godhanii qabanii maal godhanii poolis xaabiyaatti geessan jechuudha. Mucayyoo sana immoo mucayyoo shamarree sana mana kimiitiidhaan ga'an jechuudha. Maaliif jennaan namni waama waan tokkitti hin dhageessu mucayyoon. Waan tokkitti hin dhageessu jechuudha. Achi booda reebaa tumaa isaadhaanii gara poolis xaabiyaatti geessanii mucayyoo immoo maal godhanii gara mana kimii geessanii jechuudha. Dhugaa Waaqayyo kun baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Baay'ee mana kana hin jedhamne jechuudha. Yeroo tokko amala shufeerotaa keessaa immoo jechuudha. Warra bajaajii oofan jechuudha. Warra bajaajii oofan keessaa maal godhu isinitti fakkaata? Ati daandii qixa daandiitti bu'uu barbaadda. Isaan immoo ani keessa seenaa yeroo ati jetteeni daandiirratti buutee akkati keessa seentu yeroo barbaada yeroo ati qophaa kee taatetti maal akkasi godhan beektaa? Jedhi sin gaggeessaa siin jedhu. Kootu sin gaggeessaa siin jedhu jechuudha. Kootu sin gaggeessaa siin jedhaniiti maal godhu sitti fakkaate
yeroo achi keessa si galchan daandii si dabarsaniitu waan hin taane sirraa raawwatu jechuudha. Bakka jette sanatti bu'i, iddoo barbaadde sanatti bu'i malee lakki qo'achiin naa ga'u jettee daandii ati yoo achi na sissee jettee yaadiin jechuudha. Isaan gaarummaa siif yaadanii miti kan isaan akkas jedhan. Gaarii siif yaadanii miti kan akkas jedhan jechuudha. Kanaafiyyuu wanta isaa baay'ee bubburcameera. Biyya keenya keessatti guyyaa saafaa xanoqqolu, guyyaa saafaa moru, guyyaa saafaa sobu, guyyaa saafaa hatu jechuudha bakka. Guyyaa saafaa dhala namaa irratti waan hin taane raawwatu jechuudha. Ani biyya keenya keessatti gaaf kamin abdii koo kutadhe jechuudha. Biyyi keenya akka isheen waan akkanaatiin saaxilamtee, waan akkanaatiin isheen qabamtee, waan akkanaatiin baqqaa jechuun bukukkutti kan isheen jette gaaf kamin arge isinitti fakkaate, gaaf kamin hubadhe isinitti fakkaate, gaafa namichi haadha manaa isaa irratti waan hin taane hojjetee waa'ee jaalalaatiin hojjetee namichi fi niitii biraa faana namicha biraa faana niitii walirratti abdii viidiyoo koo keessatti hojjedheen ture jechuudha. Chaanaalii koo jala jira. Seentanii ilaaluu dandeessu. Gaaf sana abdii koo kutadhe jechuudha. Gaaf sana jechuudha. Ani daabiloos akkamittiidhaan humna akka inni qabu, jabina akka inni qabu, dandeettii akka inni qabu, akkamittiin inni nama hawwaarradu, nama yeelleessu, nama qaanessu gaaf kamin arge gaaf sanaan arge jechuudha. Gaaf sanaan ani jechuun bakka waan hundumaayyuu arge jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggachuu qabna. Of eeggachuu qabna yaa obboloota koo dhugaan siniin jedhe. Of eeggachuu qabna. Ani yeroo tokko nama sakam nama magaalaa keetiyyuu jechuudha. Nama magaalaaf qabachuuf jettu, hiriyaadhumayyuu qabachuuf jettu akkamitti namanuu jedha jechuudha. Akkamitti namante wajjiniin deemama. Kinoo akkanadha, nama warradha, nama yeellessa, nama ceebbessa kan hin jedhu yeroo baay'ee na yaada jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi obboloota koo keessaayyuu jechuudha. Gaafa jaalala jalqabnu dhaabbannee ilaaluu nu barbaachisa. Dhaabbannee ilaaluu jechuudha. Yeroo tokko akkati sariisaa bartuu, akkati sanyiisaa bartuu hin barbaadu waan arge sirratti raawwachuudhaaf jechuudha. Xinqiqqi gootanii dhaabbattanii ilaaluus hin barbaachisa. Yoo fedha waaqaa ta'uu baatee ta'e dhaabbatti hafuusii wayya bakka. Dhaabbatti hafuusii wayya malee simmi jedhamee miti siniin jedha barri keenya baay'ee ulfaata. Barri keenya immoo akka inni ulfaatu kan godhe nu mataa keenya jechuudha. Nu mataa keenya nama biraa miti. Nu mataa keenyadha jechuudha. Kan keessaa immoo magaalaa Finfinnee keessatti ta'aa jiru baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Egaa kan magaalaa Finfinnee bichaan viidiyoodhaan sila ba'uufis ta'uu danda'a kan nuti wayyoo jechaa jiru waa'ee Finfinneedhaa fi haa ta'uyyuu malee magaalaa Finfinnee keessatti wanta ta'aa jiraniif jechuu koodha malee ani magaalaa ishiidhaaf miti kan hin jechaa jiru. Biyyoota biraa keessattis immoo wantoonni garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu kan akka magaalaa Finfinnee kana keessatti babbadee lafa ijaa ta'ee wanta baay'eedhaan kan xuraa'anii jira itti yaadu jechuudha. Namni too gaa'ela qabu gaa'ela irratti gaa'ela wanta irratti waan ta'e kuni barbaachisaa miti. Warri xonooqqolan immoo warri immoo soba warri dhala namaa saaman maqaa dhiiga walichaatiin haa saamamanii haa waraanamanii biyya keenyarraa mormituun jireenya namaatiin kan mormitu, nagaa namaatiin kan mormitu, humnichaan ol miti, humnichaan gadidha malee, uumaa waaqa lafaatiin ol miti isaan gadidha malee jechuudha. Hojii ishiitu gad ishii darbate waan ta'eef biyya keenyarraa leencii guddaa ishii darbata isiniin jechuun jaaladha. Kanaaf of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee of eeggachuu nu barbaachisa. Baay'ee mana kan hin jedhamne isiniin jechuun jaaladha. Qubaa keessan fagaattanii deemuun sin hin barbaachisu. Fagaattaniitum qubaa keessan deemuun sin hin barbaachisu. Dhugaa isiniin jechuudhaaf taanaan jechuudha. Magaalaa Finfinnee kana keessatti immoo jechuudha. Magaalaa Finfinnee kana keessatti dirqama fira qabaachuu nama barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dirqama. Kana dura akkasumas immoo jechuudha shamarreen tokkos akkasitti saamamtee ishiin immoo nama dhukkubsata ture kan sin ajaa'ibu jechuudha. Ishiinis akkasitti magaalaa Finfinnee keessatti birri geessitee fi dhaquudhaaf osoo jirtu hospitaala Phaawulos ishis akkasitti irraa saamanii akkatti qullaa ishii dhaabanii bilbila ishii dira sirraa fudhatanii otoo ishiin daandirra teessuu bochuu argineera jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggachuu nama qabaachuu sin barbaachisa. Nama wayitti firoomu sin barbaachisa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Nama fira qabaachuu qabdu malee keessa magaalaa Finfinnee keessa socho'uun hin danda'amu. Namni hojjetee nyaachaa hin jiru magaalaa Finfinnee keessatti atee nyaachaa jira malee jechuudha. Attuun magaalaa Finfinnee kan waan ishirraa gore jechuudha dhugaan siniin jedha. Baay'ee jechuudha.
keessa kan isaan hojjetan bilbila irratti jechuudha. Bilbila irratti bakka sisaamuudha wantumti isaanii ittiin hojjenne iyyuu jiru magaalaa sana keessatti. Dhadhaa'ee waaqayyo gooftaan achi keessaa ishee baasu malee isiniin jedha. Hin abaaramte gaa seexan yeroo dhiphinnaa jettu hin abaarra isiniin jedha. Aangos aboosiin qabdu kanaafiyyuu immoo jabaadhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Gooftaan koo sinaa heebbisuu jabaadhaa isiniin jedha. Gaa tokko lama jettanii ayyaana ramadaanaa warri jalqabdanii akkasumas immoo hojjettoonni mana madaamii waaqayyo humna isiniif haa ta'u. Waaqayyo humna isiniif haa ta'u. Obboloota koo sinaa gargaaru akkasumallee hunduma keessanii warra amantaa kana keessa jirtanii kan kadhattanii itti argattan siniidhaaf haa ta'u siniin jechuun jaaladhaa. Chaanaalii koo laayik sabskiraayib naa gochuudhaani na jajjabeessaa siniin jechuun jaaladhaa. Lammiiwwan koo addunyaa maraarratti argamtanii guddaan sin jaaladhaa, guddaan sin kabajaa. Nagaan mana keessaniif haa ta'u siniin jedha. Shaaloom shaaloom. አይዞ ሰላም የቲክቶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ይኸውናላችሁ እንደምታዩት አዲስ አበባ ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ የኔ ነው እሱ የኔ ነው። እሺ ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ በጠራራ ፀሐይ ይኸውናላችሁ ዘርፈውት ይሄው እዚህ ጫካ ውስጥ የምታዩት ጫካ ውስጥ ጥለውት ሄደው ነው አግኝተነው እንግዲህ አምቡላንስ ጠርተን እየሸኘኑ ነው ያለነው። ይኸውናላችሁ ብሩን ዘርፈውት ያ ምንም አደረጋቸው ብሩን ዘርፈውት ቀጥቅጠውት ነው ይሄው እዛ ጫካ ውስጥ እዛ ጋር ነው ጥለውት የሚታየው ጫካ ውስጥ እንግዲህ ይሄው ነው እንግዲህ አዲስ አበባ በጠራራ ፀሐይ እንዲህ ተጀምሯል። ከቀኑ 9 ሰዓት